Kun Maaddii Gaazexeessitootaa akkam jirtu daawwattoota keenya. Qophii keenya Maaddii Gaazexeessitootaatiin dhimmoota garaagaraa qabannee yeroo garaagaraatti mareessi waliin taasisaa kan turre. Qophii keenya arras qabannee dhiyaannee jirra. Keessattuu jalqaba irratti waa'ee Googiliif afaan Oromoo maal fakkaata kan jedhu torban kana keessamuu maaltu jijjiirame kan jedhu isin faana marii kan taasisnu ta'a. Dabalataanis immoo dabalataan immoo ejensiin galmeessa ragaalee bu'uura hawaasaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee tibbana kana odeeffannoo haaraa qabatee jira. Waa'ee isaallee isinii qabannee dhufnee jirra. Sagantaa kana waliin kan turu an kiyyaawwaata akkasumallee qarooba batanaa turtiin keessan nu waliin ta'u. Galatoomii kiyyaa waa'ee Googiliitii fi afaan Oromootiin wal qabsiisnee yeroo laallu Googiliin afaanota baay'ee jiran keessa afaan Oromoos akka afaan Googilii keessatti dabalamee fudhatee ittiin hojjechaa akka jiru yeroo darbe bara darbeerraa kaasee ragaaleen garaagaraa mul'isaas jiru namoonnis itti fayyadamaa akka jiran odeeffannoonsaa hawaasa biratti kan beekamedha. Keessattuu addunyaa kanarra afaanota meeqatu jira jennee yoo ilaalle addunyaa kanarra afaan 7,000 akka jirudha. Afaanota 7,000 jiran keessaa immoo afaan Googilii ta'anii kan jiran hagammaatti afaanota 133 kan ta'anidha. Sana keessaa immoo afaan Oromoo afaan Googilii ta'uudhaan isa tokkodha jechuudha. Afaanota biyya keenya keessatti afaan Googilii ta'an keessaa muraasa kan ta'e tokkoffaan afaan Oromoo akka ta'e ragaaleen garaagaraa ni mul'isu. Egaan afaan Oromoo kan afaan Googilii gochuudhaaf yeroo baay'ee irra deddeebi'amee yaalame yeroo keessattuu yeroo 4 yaalame yeroo 5ffaarratti akka milkaa'es hayyoonni dhimma kana keessatti qooda baachaa turan bal'inaan kan isaan kaasanidha. Kanas hojii gaggeessaan dhaabbata 3A yookaan Afrikaan afaan Afrikaa Association kan jedhu dhaabbanni kuni afaan Oromoo kana hiikuu keessatti gahee guddaa baachaa akka turanii fi afaanota kana gara Googiliitti fiduudhaaf immoo yeroo 4 irra deebi'anii yaalanii gara 5ffaatti milkaa'uusaa kaasanii jiran. Egaa sirriidha. Wanti kuni 2016 kaasee irra deddeebiidhaan naqa 4 naqa 3 yaadanii dhumarratti 2023 akka milkaa'ee fi ammallee garuu akka saafu amma Googilii ragalee maleessa ganaallee kana booddee wantooti baay'een akka eegamanii akka afaan Oromootti afaan Oromoo seera qabeessa ta'e uummati keenya itti fayyadamullee sadarkaa sanarra akka hin galle dubbatanii itti gaafatamaan 3A obbo Abdiisaa Baancaa kanaan wal qabatee afaan 7,000 jira addunyaarraa 7,000 keessaa 133 galmaa'anii jiru. Kuni baay'ee milkaa'insa guddaadha. 133 kana keessaa tokko afaan Oromoo ta'uusaa kun immoo akkamittiin ta'e kan jedhuu fi obbo Abdiisaa Baancaa immoo afaan kana akka Googilii irratti galma of maantu san kakaase kan jedhu obbo Abdiisaan Addis Standard Media waliin afgaaffii taasisanii turanii afgaaffii gara ja'an kana keessaa tokkoffaa irratti isaan kaasan maal ture hiikaan Googilii afaan Oromoo akka jalqabu maaltu si kakaasee ture obbo Abdiisaa Baancaa maaltu akka inni Googilii irra galmaa'uu fi xiyyeeffannoo jalqabaa kan kenne isaan kakaase maal akka turedha kan isaan gaafatamanii gaaffii isaan deebisanis maal ture barsiisonni fi qorattoonni yuunivarsiitii yeroo baay'ee waa'ee dijitaalessa afaan Oromoo yookiin hiikaa afaanichaa gaafatu. Afaanicha beeku garuu hiikaa isaan beekanii afaan tokko yerooti jijjiirtu wanti sii kennu yookaan immoo hiikaa sana misitti himu yoo jiru ta'ee fayyadamuu hin dandeessu ittiin haasa'uufis barreeffama dubbisuufis rakkisa. Kanaan wal qabatee hayyoonni kun qorannoo Ingiliffaa maxxanfamee gara afaan Oromootti akka itti jijjiiramu akkamittiin ta'a kan jedhu yeroo baay'ee gaaffii itti kaasa ture. Kanarratti wal qabatee obbo Abdiisaa Baancaa akka inni afaan Oromoon kun Googilii irratti nagalmaa'ee bu'aa fiduu danda'a inni kan isaan yaadan jechuudha. Egaa keessattuu hayyooti biyyoota garaagaraa jiran keessattuu hayyoota biyya Arabaa jiran biyya Awurooppaa fi biyya Ameerikaa jiraatan wal gurmeessanii hojii kanatti akka isaan seenanis kaasanii turanii hayyoonni kun egaa ofii isaaniitii kaka'umsa mataa isaaniitiin baajata mataa isaaniitiin adeemsota deemuu qaban mataa isaaniitiin of hundeessanii saba kanaaf buuqama afaan kanaaf qaban irraa kan ka'e hojii guddaa akka isaan hojjetanii obbo Abdiisaanis asumaan kaasanii jiran. Keessattuu dhimma afaan Oromoo dijitaalessuutiin wal qabamee sadarkaan ammarra jirus ilaalchisee wantoota baay'eedha kan isaan kaasan. Kanaanis wal qabatee egaa hiikaa Googilii irra jechoota galan kuni hanqina akka qabanii maaliif isaan ogeessa afaanii waan taaneef akka mudaan garaagaraa isaan qunnamee fi kun immoo jalqabbii gaarii waan ta'eef gara fuulduraatti akka sirriitti tollee dubbatanii jiru. Gaaffii isaan lammaffaarratti kaasan immoo ilaaluu dandeenya. Gaaffii lammataa isaaniif dhiyaate turtii Addis Standard waliin taasisan keessatti adeemsa kana keessatti qormaata maaltu si mudate kan jedhamu gaaffiin dhiyaateef ture. Obbo Abdiisaan egaa qormaata ulfaataa ta'e kan ture keessattuu Googilii amansiisuun akka qormaata ulfaataa ta'ettidha kan isaan kaasaa turanii dhaabbata sana afaan kun afaan akkasiitii uummata manaan dubbatama qubeensaa akkasiidha kan itti fayyadamnu jedhanii too dhaabbata sana amansiisuun baay'ee isaaniif hojii ulfaataa akka turettidha kan isaan kaasanii dabalatees egaa bara 2016 akka bara faranjootaatti afaan kun irra deddeebi'amee yaadama yeroo tulleerree Googiliin fudhachuu akka inni fedha hin argisiisne kun immoo maalirraa kan ka'edha. Waa'ee afaan Oromoo kan ibsu miidiyaa dijitaala ta'e irra akka hin jirredha Googiliin afaanota gara afaan Googilii godhee fudhatutti yeroo adeemsa sana keessa seenu
miidiyaalee sirna dijitaalaa afaan sanaa sirna qubee sanaa gara miidiyaa hawaasummaa irra barbaada. Miidiyaa hawaasummaa irra immoo waa'ee afaan Oromoo addatti kan ibsu akka hin argannettidha kan isaan kaasan. Egaa kanaanis wal qabatee afaan Oromoo dubbattoota miliyoona 50 ol qaba. Haa ta'u malee baay'ina kanaan garuu marsariitii afaan Oromootiin kan isaanii kan ta'e kan hundeeffame hin jiru wanta ta'eef ragaa dhiyeessaa jechuu barbaade Googiliin suuraadhaan kan ka'e viidiyoodhaan sagaleedhaan kan ibsamu afaan Oromootiin wantoota hojjetaman akka dhiyeessan gaafatee ture. Kana dhiyeessuuf illee akka isaanii garaa karaa OMN karaa obbo Faraan Abdusalaam illee galmee jechoota afaan Oromoo isaan qabanii jechoota gara miliyoona tokko fagashanii akka isaan wanta kanaaf fudhatama argatuudhaaf yaalii guddaa akka isaan godhanii kun immoo qormaata guddaa akka isaan quunnamee ture dubbatanii jiru. Kanatti dabalees egaa waa'ee afaanota Afrikaa keessatti dhaabbanni keessattuu jaarmiyaan Ziizoo jedhamuudhaan beekamu afaanota Afrikaa irratti xiinxala garaagaraa yeroo garaagaraatti kan inni geggeessu. Isaan waliin illee waa'ee afaan Oromoo kana waa'ee qubeessa afaan Oromoo waa'ee sirna dijitaalaa afaan Oromoo kana isaaniif ergame illee isaan waliin yeroo bal'aan fudhatamee mariin akka geggeeffame isaan waliinis hojii guddaan akka hojjetamettidha kan isaan kaasanii. Akka sadarkaa dhaabbatichi kenneen afaan Oromootiin sadarkaa 6ffaarratti akka argame akka dhaabbanni Ziizoo kun baasetti afaan Oromoo akka Afrikaatti sadarkaa 6ffaarra kun baay'ina uummata dubbatuutiinis ta'e baay'ina sirna dijitaalaatiinis ta'e baay'ina itti dhiyeenya teekinooloojiitiinis ta'e sadarkaa 6ffaarratti kan jiruttidha kan isaan kaasanii kun immoo qorannoodhaan gaafa adda bahu Googiliidhaaf galtee guddaadha kan inni ta'e jechuudha. Kanas wal qabatee egaa qorannoon kun akkuma ati dubbattee Googilii fi galtee guddaatu ta'ee jiru garuu baay'ina uummata jiru kanaan garuu uummata dubbatu kanaani Afrikaa keessatti Itoophiyaa keessatti Keeniyaa bakkoota garaagaraatti illee afaan kun dubbatama. Haala jiru sanaan garuu gahee guddaan hin jiru dookumentiin taa'e yookaan immoo wanti qabatamaa ta'e wanti namooti yeroo afaan kana hin beekne yeroo barbaadanitti argachuu akka hin dandeenyedha garuu akkuma jettee Ziizoon kun odeeffannoo guddaa Googiliif kennee jira jechuudha. Dhugaadha isaanis fudhachuu waan hin dandeenyeef dhiibbaa garaagaraa keessattuu sana booda dhaabbanni Ziizoo kunis qorannoo isaa adda baasee gara Googiliitiif yeroo dhiyeessutti warri Googilii kun fudhachuudhaaf fedha hin argisiisne ture kun immoo maalirraa kan ka'edha marsariitii hawaasummaa irratti waan afaan Oromoo barreeffamee kan hin jiraanne ta'uu isaarraan kan ka'edha jechuudha. Kanarratti hundaa'anii koreen biyyoota garaagaraa irraa walitti dhufan kun maal godhanii mallattoo nama 80,000 funaananii gara dhaabbata kanaa deemanii dhaabbata kana amansiisuudhaaf fedhii uummata kanaati uummata kana bakka buunee dhumne afaan kana bifa kanaan irratti hojjechuu barbaanne jedhanii mallattoo nama 80,000 qabatanii deemanii gara dhaabbata kanaatti duula karaa miidiyaa hawaasummaas karaa sadarkaalee garaagaraa karaa carraa garaagaraa argatanitti duula miidiyaa hawaasummaa akka isaan eegalanidha kan isaan kaasanii kanaanis immoo milkiin argamuusaadha kan ibsata godhanii jiran. Egaa sadaffaati immoo gaaffiin obbo Abdiisaa Waancaadhaaf kennamaan ture hiikaan Googilii afaan Oromoo amma sadarkaa maalirra jira kan jedhudha. Yaalii baay'ee gaggeeffamee jira. Amma immoo sadarkaan isaa maalirra akka jirudha kan isaan dubbatanii akka ofii isaaniitti dhaabbata obbo Abdiisaa Waancaa dhaabbata Googilii deemanillee akka isaan barumsa fudhatanii akkasumaan afaan kana guddisuu irratti wantoota fayyadamuu qabanii maala karaa teekinooloojii karaa kalaqaa karaa adda addaallee waan isaanirraa eegamu itti himamee jira. Hojiin Googilii amma hojjechaa jiru sadarkaa 8 of keessaa qabu yoo ta'u kana keessaa immoo afaan Oromoo keenya afaan keenya tokkoffaarra jira jedhaniiru. Sadarkaa tokkoffaarra kan inni hiikaa barreeffamaa galchuu suuraa galchuu fi sagalee galchuu of keessatti qaba. Tarkaanfiiwwan barbaachisaa yeroo xumuramu gara sadarkaatti aanutti itti guddachaa deema jechuudha. Kanaaf sadarkaa 8 qaba. 8 isaa guutee jira jechuudha. Sagalee viidiyoo barreeffama garaagaraa of keessatti qabatee afaan Oromoo afaan ga'aa ta'ee jira jechuudha. Keessattuu ogeessonni kun kanaan dura akkaataan isaan itti hiikaa Googiliidhaaf dhiyeessan afaanota jechoota miliyoona tokko isaaniif dhiyeessan iyyuu malee jechoonni sun quubsaa akka hin taanettidha kan isaan kaasanii sunis hanqina mataas akka qabaatettidha. Dabalataan immoo ammaaf ogeessota 120 walitti qindeessuudhaan hiikaa Googilii kana qofarratti xiyyeeffatanii afaanota akkaataa loqodaalee afaan Oromoo godinaalee garaagaraa hammateetiin gara waalteessuutti akka isaan fidaniif gara afaan kana afaan Googilii sirriitti hiikaan irraa argamuu danda'u akka ta'uudhaaf hojjetamaa akka jirus dabalataan kaasanii jiranii. Ogeessota kana keessaa kan 80 kan ta'an barsiisota yuunivarsiitii fi 17 kan ta'an immoo namoota dhuunfaadhaan fedhii agarsiisanii irratti dhimma kana irratti nan hirmaadha. Dhimmi kun na ilaallata dhimmi kun dhimma kootii dhimma saba kootiiti jedhanii keessatti hirmaatanii jiran jechuudha. Barsiisonni kun egaa yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa muuxannoo gurguddaa kan qaban filamanii dhimma kana keessatti hirmaachaa akka isaan jiranidha kan isaan kaasan. Barsiisota yuunivarsiitii kana keessaa illee hayyuun afaanii jiru afaan kan qoratanii guddina afaanii kana teellaadha kaasee amma ammaatti akkasuma akkuma jettee immoo afaan Oromoo biyya Oromiyaan bal'aa akka ta'etti
afaan Gujii jira, Harar jira, Wallaggaan jira, hundumtuu loqoda mataa isaatii qaba. Jarooti kuni namooti kuni waa'ee isaarratti illee muuxannoo guddaa kan qabanii ga'ee guddaa afaan kanaaf gahuu danda'an kan jedhamanidha. Yuunivarsiitota garaagaraa keessatti illee karaa barattootaa karaa qorannoo garaagaraatiin taasifanii sadarkaa guddaarra akka inni gahuu fi fedha mataa isaaniitiin geessuu danda'u jechuudha. Dhugaadha keessattuu waa'een afaanii loqodaalee godinaalee garaagaraa afaan Oromoo keessatti barattoonni gara yuunivarsiitiitti yeroo walitti dhufanii godinaalee garaagaraarraa walitti dhufu. Sana keessatti baay'ee ulfaataa akka ta'ettidha kan isaan kaasan. Maaliif jechi godina tokko irratti jecha sirrii ta'e godina biraa irratti jecha qaanii ta'uu danda'a. Jechi godina tokko irratti wanta deebitee iddoo biraatti immoo gaaffiis ta'uu danda'a. Kun mudannoo garaagaraallee akka barattoota gidduutti uume namoota dhimma hojiitiif walitti dhufan gidduutti uume hayyoota garaagaraa keessatti illee yaada garaagaraa kaasaa kan ture. Kun immoo hayyoonni kun immoo walitti qabamanii hojjechuun isaanii afaan Oromoo kana waaltessuu keessatti afaan Oromoo kana akka godinaalee hundumaaf walqixa dhaga'amutu gochuu keessatti keessattuu googiliin dhaabbata akka addunyaatti jiru waan ta'eef nus immoo akka sabaatti kanarraa fayyadamuudhaaf akka nu dandeessitudha kan isaan. Tolee egaa dabalataan kanaalatti obbo Abdiisaa Baancaa gaaffii isaanii dhiyaata keessaa kanaalatti afaan Oromoo sadarkaa maalirra gahuu danda'a? Kana booddee waan jiruuni jalqabameen adeemsa deemamaa jiru kanaani afaan Oromoo sadarkaa maalirra gahuu danda'a jedhamanillee gaafatamanii turanii jechuudha. Afaan Oromoo gaa amma sadarkaa maalirra gaa kan jedhuuf yaada garaagaraa kan isaan kennanii keessattuu yeroo ammaa kana wal dorgommiin jiru wal dorgommii sammuu namtolchee artificial intelligence kan jedhu sanaan wal qabatee kan inni kaafamu. Afaan Oromoo gaa sana faana tarkaanfachuudhaafis immoo hojii maaliitu hojjetamaa jira kan jedhus wal dorgommii chat GPT fi bardi Google gidduutti adeemaa jiruun afaan Oromoo sana faana tarkaanfachaa dorgomaa akka jirus kaasanidha kan isaan jiranii. Afaanota Afrikaa keessatti dubbatan keessaa afaan shawar bardi Googlein kan filatame sadarkaa gaariirra kan jiru afaan Oromoo kuni Googleidhaan baay'ee filatame keessattuu haalli qubeessa isaa fi qubee laatinii ta'uun isaa immoo carraa akka hin uumeefittidha kan isaan kaasanii kunis sadarkaa gaariirratti akka inni argamuu fi fuuldurattis abdii gaarii akka inni qabuttidha kan isaan kaasan. Egaa akkuma ati dubbatte amma baay'inaan wanti numtu gara sammuu namaarraa gara teekinooloojiitti gara dorgommiitti artificial intelligenceetti guddachaa jira. Akka biyyaatti illee Itoophiyaan illee kana qabattee kan isheen adeemaa jirtu. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi illee wanta kanarratti xiyyeeffannoo guddaa keenya hojjechaa jiru. Akka Afrikaatti egaa artificial intelligence kanarratti kan galmaa'ee jiru afaan Siwaahiliiti. Itti aanuudhaan immoo gaayyoo xiyyeeffannoo itti kennamee akkuma amma dubbatame kana gaashaan hojjetamuu danda'e afaan Oromoo illee ChatGPT irratti galuu danda'a jechuudha. Keessattuu afaan tokko du'uu danda'a kan jedhamus gaafatamanii turan obbo Abdiisaan afaan nigaa afaan du'uu hin danda'u garuu afaanni du'uu kan danda'u yoo hawaasni dubbachuu dhiisedha kan jedhu deebii ifaa ta'e kennaniiti turanii. Akka yuunivarsiitii walqixxee qorannoo geggeessetti immoo afaan Guraagee afaan duudhaaf ka'e keessatti kan inni qabatee jirudha. Kun immoo maalirraa kan ka'edha? Uummanni Guraagee hojiidhaaf iddoo garaagaraatti kan inni imalu achi taa'ee iddoo qe'ee isaarratti naannoo isaarratti yeroo garaagaraa yeroo isaa hin dabarsu hojiidhaaf iddoo garaagaraattidha kan inni imalu. Biyyoota keenya Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessa yoo deemte uummanni Guraagee bal'inaan tamsaaniidha kan isaan jiraatanii. Kun immoo afaan sun nama afaan sana dubbatu dhabee akka inni sadarkaa du'uurra yookaan sadarkaa hawaasni afaan sana dubbatu dhabamuurra akka ga'ettidha kan qorannoon kun adda baasee jiru. Tarii gaa fuulduratti afaan Guraagee kun afaan hojii naannoo sanaa afaan barnoota naannoo sanaa ta'e itti fufamoo du'ee bada kan jedhus waliin teenya kan ilaallu ta'a. Eeyyee sirriidha afaanni tokko akka hin duunee fi namni hundumtuu afaan sana dubbatee innatti fayyadamee barreessuudhaan wantoota garaagaraatiin naa fayyadamnee afaanni kun guddachaa deema jechuudha malee akka hin duunee gochuu dandeenya. Tolee gaaffilee obbo Abdiisaa Baancaaf kaan keessaa inni tokko maalidha? Faayidaa hiikaan Googilii kun maali? Heddii kana hojjettanii amma kana deemtan tattaaffii kana gootanii booddee wanti isinirraa eegamu yookaan immoo maali hedduu kana kun maali bu'aansaa faayidaan isaa maali jedhamu gaaffii deebii kennanii turanii. Hiikaan Googilii kuni bu'aa gadi fagoo qaba jechuudhaani keessumaa wantoota yeroo fudhatanii takkaatti hojjechuudha yookaan immoo hiikaa tokko yoo barbaadde nama biraa gaafachuurraa yookaan immoo hiikaa isaa iddoo biraa deemurraa moobaayilii keerraa yookaan immoo wantoota harkatti qabanii deemnurraa hiikaa isaa salphaatti argachuu dandeessaa kitaaba barreessuudhaaf kitaaba afaan biraan barreeffame dubbistee bira ga'uudhaaf illee akka inni bu'aa guddaa taphatudha. Keessumaa immoo ijoollee yuunivarsiitii kana ilaaltee afaan Ingiliffaatti cimuu danda'a. Afaan keenya fayyadamuu irratti afaan biraa fayyadamuu irratti dadhabbii yoo qabaatan illee hiikaa isaa galchuudhaan afaan isaan barbaadeetti hiikuu danda'a. Kun immoo afaan keenya akka babal'atu akka addunyaatti illee akka itti fayyadamnuu fi bu'aa guddaa taphata jedhanii jiru jechuudha. Dhugaadha egaa faayidaa isaa keessatti kun namni odeeffannoo dhimma tokko barbaadu bifuma salphaa ta'een afaan waa'ee
dhimma sanaatiin barreeffame gara afaan oromootti kallattiidhaan hiikkachuu waan danda'uuf kunis immoo maal fayyadameeti googilii fayyadameeti. Googilii fayyadamee afaan sanaan hiikkachuu waan danda'u salphaamatti odeeffannoo waa'ee biyya kamiyyuu afaan kamiin yoo barreeffame odeeffannoo sana gara afaan oromootti hiikkachuudhaan dubbisuun waa'ee dhimma sana hubachuun qayyabachuun qorannoo garaagaraa irratti geggeessuun akka danda'amutti dhaga faayidaan isaa hagana jennee ibsuu hin dandeenyu haga dubbatamuutiin ol faayidaa bal'aadha kan inni qabu. Dhumarrattis egaa dargaggootaaf dhaamsa garaagaraadha kan isaan dhaamanii jiranii keessattuu haalli teekinooloojiin ammatti adeemaa jiru guddinni teekinooloojii baay'ee saffisaa jira dargaggoonni immoo sana faanas tarkaanfachuu qabu jedhanii kan isaan jiran keessattuu dargaggoonni yeroo ammaa kanas bal'inaan sooshaal miidiyaa irrattidha kan isaan dabarsan yookaan miidiyaa hawaasummaa irrattidha. Miidiyaa hawaasummaa irratti egaa wanta isaan fayyadu irrattis wanta isaan hin fayyadne irrattis yeroo gubuu isaanii irraa wanta isaan fayyadu irratti xiyyeeffatanii hawaasa isaanis waan fayyadu akka hojjetaniif keessattuu hiika afaan oromoo karaa googilii adeemsifamaa jiru kana keessattis akka gahee isaanii ba'aniif isaanis keessatti akka hirmaataniif karaa appilikeeshinii garaagaraa qooda isaanii akka taphatanii fi affeerraallee akka isaan godhaniifidha achirratti kan isaan kaasanii kun immoo dargaggoota keenyaafis carraa gaariidha sana faana tarkaanfachuudhaafis bu'aa gaarii qaba jechuudha. Egaa wanta nama dubbanne irraa kaasanii dargaggooti keenya afaan kana guddisuu keessatti afaan kana sadarkaa lama dabaluu keessatti illee gahee mataa isaanii akka taphatanii fi ergaa dabarsanii jiru jechuudha. Qophii keenya lammataa qabannee jirru immoo akkuma dubbanne waa'ee ibsa gidduu kana ba'ee jirudha. Egaa akkuma dhageessaa jirtudha waa'ee gaa'ilaa irratti bara 2016 keessa gaa'ila ammamiitu ijaaramee ammamtu diigamee kan jedhu kun egaa oduu yaaddessaadha kiyyaan akkuma itti kaaste tarii bara kana keessa dargaggoonnis ta'e gara gaa'ilaatti kan dhufanii warroota bara darbe gara gaa'ilaatti dhufan keessaa parsantii ammamtu walii kaarratti xiyyeeffachaa jira kan jedhu tarii maaltu itti cimes kan jedhu dubbii kana dubbachuufis baay'ee sammuu namaa keessa yaaddoon garaagaraa galuu danda'a keessattuu warri gaa'ila keessa jiranii fi warri gaa'ila gara fuulduraatti gaa'ilatti deemaa jiranii of eeggannoo gaa'ilaaf barbaachisu akka gochuu qabanittidha kan beekamuu qabu. Manni biiroon eejensii galmeessa ragaalee bu'uuraa hawaasummaa magaalaa Finfinnee akka ibsa isaa tibbana baasetti bara kana keessa walii kaan gaa'ilaa parsantii 75 dabaleetidha kan inni jiru. Mee kun maal jechuu akka inni barbaade waliin? Tole egaa akkuma ati dubbatte bara 2016 keessa gaa'ilawwan ijaaraman keessaa isayyuu karaa seera qabeessaa jechuudha. Gaa'ila 8239 keessaa gaa'eloon 8,494 akka diigamanidha. Kun egaa sababa garaagaraa qabaachuu danda'a. Ragaaleen kun guyyaa kaleessaati kan ba'e. Kana jechuun bara 2015 kan ture keessaa parsantii 75 dabaluu isaati. Bara 2015 keessa gaa'ilootii kamanii gaa'ila 4,699 duwwaa ture. Amma garuu 75 dabalee hiikamsi gaa'ilaa kun baay'achaa jira. Kanaaf maaliif kan jedhu immoo wantoota odeeffannoo garaagaraa qabannee jirra jechuudha. Egaa bara 2015 keessa hawaasni 4,699 hiikaa kan raawwate yoo ta'u bara 2016 immoo gara 8,794tti guddatee jira jechuudha. Kun egaa kan bara darbe hiikame wajjin kan baranaa wal bira qabamee gaafa ilaalu parsantii 75 dabalee jira jechuudha. Kun egaa fuulduratti immoo bara dhufu immoo yoo dhimmi kun irratti hojjetamuu hin dandeenye fuulduratti immoo maal ta'a kan jedhu asumaan yaaddoo guddaa ta'a jechuudha. Gara addunyaatti gaafa deebinu namni gaa sababoota garaagaraatiin kan inni walii biyya keenya keessattis biyyoota garaagaraattis kun ragaa karaa magaalaa Finfinnee argamedha malee gara naannoo Oromiyaatti gaafa deebisne gara guutuu biyya keenya Itoophiyaatti gaafa deebisne daataan kun haga waliin turanirra kan walii kan hammamtaa kan jedhu baay'ee kan gaaffii namatti mudachuudha. Keessattuu nama 38,239 keessaa namni 8,794 karaa seera qabeessaa hiikaa gaa'ilaa raawwate jechuun karaa illeegaal yookaan seera qabeessan taanaan immoo hiikaa gaa'ilaa kan raawwatanii jiran immoo meeqa ta'u yoo jennee ilaalle kunis bal'aa ta'uu danda'a. Gama biraatiin immoo warrootni immoo karaa seera qabeessaa osoo raawwatiin gaa'illi isaanii rakkoo keessa jiru meeqa ta'a kan jedhu qorannoo biraan osoo adeemsifamees immoo wantoota baay'ee agarsiisuudha kan inni danda'u. Akkuma ati dubbatte egaa karaa seera qabeessaa karaa mana murtii deemanii walii ku barbaadanii piroosesii deemamuu qabu hundasaa deemanii kan walii kanidha kuni. Kaan immoo akkuma ati jettee karaa seera qabeessaa otoo gaa'ila dhaabbatiin karaa seera qabeessaa otoo ooliniikiin immoo kan manni isaanii diigamee ijoolleen bakki tatamsa'anii abbaa faatti qofaa daddaba'anii baay'ee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee egaa biyyoota garaagaraa biyyoota walii kuudhaan sadarkaa tokkoffaa irra akkasuma immoo gaa'ila tursiisuudhaan immoo gaa'illi isaanii amma dhumaatti kan deemullee ibsa garaagaraa qabannee jira. Tokkoffaa irratti egaa akkuma odeeffannoo argannetti biyyoota hiikamaatiin baay'ee gadi bu'aa kan jedhaman keessaa Indi tokkoffaarra jirti biyyi Indiyaa tokkoffaarratti jirti jechuudha. Dhugaa ragaa akka ragaa World Population baaseetiin
biyyi Indiyaa biyyoota hiikan gaa'elaa keessatti baay'ee gadi bu'aa ta'e keessattuu aadaa wal fuudhaa yookaan cidhaa Hindii yoo ilaalle biyya Hindii keessatti shamarradha kan dhiira gabbara yookaan kennaa geessee akka gaa'ela hundeeffatanii sana wal qabatee egaa biyya Hindii keessatti akkaataan itti walitti dhufeenya isaanii maatiidhaan wal qoratanii sirriitti wal laalanii gabbara kennanii too walii galanii wal fuudhu waan ta'eef aadaan biyya sanaas dhiibbaa irratti geggeesseera kan hawaas naannoo sanaaf illee daa'imman isaan gidduutti uumamtuuf illee carraa gaariidha jenneeti kan ilaallu biyya Hindii keessatti egaa gaa'elli kan diigamu baay'ee addunyaa kanarraa biyyi Hindii gaa'ela diiguudhaan sadarkaa xumuraarra jirti. Kana jechuun addunyaa kana biyyoonni gaa'ela yeroo garaagaraa hiikan baay'een akkuma jiran biyyi Hindii immoo sadarkaa xumuraarratti kan argamtudha. Lammataa irratti kan argamtu biyya Veetinaamidha. Biyyi Veetinaamis akkuma biyya Hindii gaa'ela hiikuudhaan sadarkaa lammaffaarradha kan isheen jirtu. Biyyi sadaffaarratti biyya Sirilaankaa. Biyyi Sirilaankaas gaa'ela ishee tursiisuudhaan biyya addunyaarraa sadarkaa sadaffaa qabattee jirtudha. Araffaarratti immoo biyyi kee jiru biyya Peeruu jedhamudha. Wanta nama ajaa'ibu keessa Afrikaan illee kan jirti shanaffaarratti Saawuz Afrikaan kaa'amtee jirti. Saawuz Afrikaan biyya keenya keessatti egaa muuxannoo ishee asumaan ollaa keenya waan taateef akka nuyi godhu. Afrikaa keessa warra arfan keessa hin jirtu garuu shanaffaarratti gaa'ela turuudhaanii Saawuz Afrikaanii Afrikaa kee tokkoffaarra jirti jechuudha. Gama biraatiinis egaa kanatti dabalees biyyi waliikuu irratti immoo sadarkaa olaanaarra jiranis ragaan garaagaraa hin mul'isa. Keessattuu akkaataa National Center for Health Service jedhu dhaabbanni kun akka ragaa maxxansetti biyyoonni waliikuudhaan sadarkaa jalqabaarra jiranii sadarkaa tokko haga shanitti tarreesseedha kan inni jiru. Biyya jalqabaarratti argamtu keessaa biyya Joorjiyaati. Biyyi Joorjiyaa kun egaa waliikuudhaan sadarkaa jalqabaarratti kan isheen argamtu. Lammatarratti biyya Moldaavaa jedhamtu waliikuudhaan sadarkaa lammaffaarratti kan isheen argamtu. Biyya sadaffaarratti immoo biyya Laatiiviyaa fi akkasuma arfaffaarratti immoo Doominishiyaa biyya jedhamu Dimoonish Riippaabilik kan jedhamu biyya Afrikaati kuni. Shanaffaarratti immoo Giriinlaand kan jedhamudha. Qaroo odeeffannoo kana keessaa maal nu badheeni biyyooti kun biyyoota babbeekamoo miti biyyoota karaa teeknooloojii karaa dinagdee beekamoo miti keessumaa karaa gaa'ela waliikuudhaan warra nu ilaalle biyyoota nuyi odeeffannoo isaaniillee baay'ee mul'atu miti maaliif yoo jette immoo kun iyyuu qorannoo mataa isaa barbaada jechuudha. Kun egaa biyyoota teeknooloojiitti baay'ee madagne biyyoota maqaan isaanii miidiyaa garaagaraa irratti hin dhaga'amne biyyoonni kun egaa gaa'ela isaanii tursiifachuu irratti rakkoodha kan isaan qabanii kun immoo tarii aadaan naannoo sana jiru haalli barumsa naannoo sana jiru maal fakkaata kan jedhu qorannoo bal'aadha kan inni barbaadu. Egaa wantoonni waliikaa gaa'elaa kanaaf sababa ta'anis baay'een isaanii jiru jalqabarratti kan ka'ummoo walamanummaa dhabuudha. Egaa gara biyya keenyaatti yeroo deebisnu walamanummaan kun maalirratti hundaa'a kan jedhamu namni tokkoof shamarran tokko dargaggeessi tokko yeroo gara gaa'elaatti lixanii sin jaalladhee wal jaallannee gaa'ela jireenya keenya borii wajjin deemsisna jedhanii kan isaa wal wajjin galanii eddii gaa'ela keessa galanii garuu amanamummaa dhabuu wal shakkuu inni ishee shakkuu isheen immoo isa shakkuu kun immoo jireenya isaanii akka inni adda adda deemaa jiru godha jechuudha. Gama biraatiin egaa iftoomina waliif qabaachuu dhabuunis egaa kanuma jalatti kan ilaalamudha. Walamanuu iftoomina waliif qabaachuu dhabuu dhimma maatii isaanii irratti dhimma waliin jireenya isaanii irratti iftoomina waliin mari'achuu dhabuu gama biraatiinis immoo jeequmsa maatiin isaanii kun egaa jeequmsa maatii gaafa jennu biyya keenya keessatti bal'inaan keessattuu kan argamu shamarri tokko gaa'ela gaafa uummattu waa'ee jireenya mana seetii sana kan gorsu yeroo baay'ee maatii isheetidha. Maatii ishee egaa namni kallattii garaagaraatiin seerri biyya keenyaas kan ajaju seerri mana kiristaanaa hundumtuu kan ajaju namni gara gaa'elaatti gaafa seenu abbaa fi haadha isaa dhiiseetidha. Garuu immoo namoonni baay'een isaanii erga gara gaa'elaatti seenanii booda yaada abbaa fi haadha isaanii yookaan yaada maatii isaaniitiin jiraatu kun immoo jeequmsa maatii isaan gidduutti kaasa diigamuu gaa'ela isaaniitiif illee sababa ta'uu danda'a. Gama biraatiin egaa akkaataan kanaan wal qabatee qaroo jeequmsa maatii irratti atumtiyyuu naannoo kee gaa'ela jiran ilaalte jechuudha. Maatiin bu'uura guddaa taphata. Gaa'ela tokko ijaaruufis diiguufis keeyyata nuyi keenya keessa maatiin bu'uura guddaa taphata. Gorsuu keessatti sirreessuu keessatti dhiisin ta'u jechuufi akka manni kun akka ijoollee isaanii jireenya gaarii akka isaan jiraataniif qajeelchuu keessatti maatiin bu'aa guddaa taphata. Akkuma kana immoo yoo maatiin kun hin deeggaru ta'e immoo yoo hiikumsa sana gaarii dheedu ta'e immoo akkuma sana immoo diigamuuf illee bu'aa guddaa taphata jechuudha. Dhugaadha gara isaaniitti jajjabeessanitti bal'inaan namoonni gara gaa'elaatti dhufanii gara maatiin isaaniitti jajjabeessanittidha kan isaan deemanii keessattuu darbee ani abbaa koo moo haadha koo moo sin dura argillee kan jedhan jiru garuu gara gaa'elaatti yeroo dhufanii abbaa fi haadha isaanii dhiisanittidha. Kun egaa dogoggora akka ta'e namoonni gara gaa'elaatti dhufanis kan hubachuu akka qabanittidha. Gama biraatiin
akkaataa guddina waliin simne qabaachuu amma fakkeenyaaf aadaa garaagaraa keessatti guddachuu safuu garaagaraa keessatti guddachuu akkaataa jireenya guyyaa guyyaatiin gaggeeffatan bifa garaagaraa keessatti guddachuu kun egaa maal dabalatee dhufa akkaataan itti jireenya mana keessaa akkaataan nyaata fayyadamanii akkaataan uffannaa akkaataan itti hariiroo hawaasa wajjin uuman irratti akkaataan nuti itti guddanne dhiibbaa waan qabuuf sunillee wal fakkaachuu dhabuunsaa rakkoo akka inni qabuttidha kan isaan kaasan sababa akka inni ta'uttidha. Kun garuu gaa'ela dura waan ta'u qabus ni fakkaatu. Amma namni tokko ammanii innaan heerumuu barbaade waa'ee nama sanaa duraan dursa waa'ee aadaa isaatii, waa'ee uffannaa, waa'ee nyaataa, waa'ee maatii isaa eddii gaa'ela keessa galte odoon taane utuu gaa'ela keessa hin galidha. Baay'een garuu eddii gaa'ela keessa galee booddee keessummaatti ta'a jechuudha. Kanaaf kun illee akka gorsaatti atuu gaa'ela keessan seenin dura waa'ee nama sanaa qorachuu, odeeffannoo waa'ee aadaa isaatii, waa'ee uffannaa, waa'ee nyaataa wanta adda addaa garaagarummaa qaba waan ta'eef. Akkaataa aadaa sanaa namni kun namni gaa'elaaf barbaadu kun nafaan hin deemu kan jedhu dursinee wal qorachuu yookaan dursanii wal qorachuu akka barbaachisudha. Dursinee gaafa hin jedhu immoo ka sifaan akka ta'etti yaaddoo keessa akka hin galle jaloota yaaddu. Gama biraatiin egaa dhugaatiin alkoolii yookaan araadni garaagaraa illee sababa akka ta'ettidha kan isaan kaasanii dhugaatiin alkoolii yookaan araada garaagaraa namni gara gaa'elaatti erga seenee booda xiyyeeffannoon isaa gara gaa'elaaf jireenya mataa isaanii gaggeeffachuu qofa irratti akka ta'uu qabuttidha. Garuu gama biraatiin immoo sababa dhiigaa gaa'elaatiif kan ta'an keessaa baay'een isaanii yookaan abbaa warraa yookaan haati warraa araada garaagaraatti keessatti yeroo isaan argamanii daa'ima isaanii irratti dhiibbaa gaggeessuu waliin jireenya abbaa maatii isaanii keessatti dhiibbaa gaggeessuu kun immoo walii kuudhaaf sababa akka ta'ettidha kan isaan kaasan. Kana walqabatee araada kana keessaa namni tokko yeroo araada keessa jiru yeroo yoon fuudhinan dhiisa yookaan immoo yoon heeruminan dhiisa jechuudhaaniti keessa galu garuu araadi tokko immoo salphaatti nama inni surratti hojjechuu barbaada. Eddii gaa'ela keessa gani booddee egaa wanti kan dhiisuun yeroo ulfaatu yeroo itti cimuti gara gaa'ela sana diiguutti deema jechuudha. Gama biraatiin egaa amantaan garaagara ta'uunis egaa biyya keenya keessattuu kan baratamedha. Akkuma addunyaatti immoo namni amantaa garaagaraa qabaachuun gaa'ela keessatti dhiibbaadha kan inni qabu yoo walii galuu hin dandeenye daa'ima dhalattuuf illee gara mana amantaa kamii fuudhanii akka deeman abbaa warraa guyyaa tokko gara amantaa kun geessadha haati warraa guyyaa tokko gara amantaa kun geeffadha jetti kanarratti illee dhiibbaa garaagaraa fakkeenyaaf darbee maaltu mul'ata namoonni gaa'ela uummatanii amantaa garaagaraa ta'anii waliin jiraatan ni jiraatu. Fakkeenya kan ta'an jiru waan kanatti illee fakkeenya kan ta'an jiru. Garuu immoo daa'ima isaanii irratti yeroo baay'ee loladha kan isaan kaasan daa'imni kun gara koo dhufuu qabdi yookaan gara isheedha. Ishiinis gara koo dhufuu qabdi jetti kana keessatti egaa wallabdeen uumamaa sanarraan kan ka'e gaa'ellis diigamuu akka danda'u hin kaafamaa maallaqa dhabuunis hin jira. Keessattuu shamarran booddanaa yookaan dargaggeessi booddanaa gara maallaqaatti ilaalee gara gaa'elaatti deemu kana wal qabatee wantoonni baay'inaan isaanii. Maallaqi egaa jireenya kamiifuu barbaachisaadha. Maallaqa malee hin jiraattu. Baasii garaagaraa jira ijoolleen jirti manni barumsaa kaffaluun jira manni kiraa jira. Kanaaf maallaqi dhibuun gara tokko bittinnaa'uudhaa fi wanta barbaadu argattu ta'e waan nyaattu argattu ta'e akkaataa jireenya keetii ittiin jiraattu wanta ittiin gaggeessu hin qabdu ta'e gaa'ela tokko diigamuudhaa fi dinagdeen illee bu'aa guddaa taphata jechuudha. Dhugaadha gama biraatiin egaa hubannoo gaa'elaa dhabuun illee kana wal qabatee kan inni ga'udha namni gaa'ela jechuun maalidha hiikaan isaa maal gara gaa'elaatti osoo hin seeniin dura namni tokko gaa'ela dura akkamittiin jiraachaa tura erga gaa'elatti seenee immoo bifa kamiin jiraachuu danda'a hariiroon inni maatii wajjin qabaatu hariiroon inni maatii warra nama gaa'ela waliin uummate sana faana qabaatu immoo maal fakkaata kan jedhus hubannoo sana osoo hin qabaatiin namni gara gaa'elaatti gaafa seenu hubannoo isaa waan hin qabneef rakkoo irratti uumuu danda'a jechuudha saayikooloojikaalii illee miidhamanii rakkoo garaagaraa keessa kan bu'an kunis egaa sana dandamachuu dadhabanii yeroo isaan gara gaa'ela hiikuutti illee deeman hin jiraata xumura irratti rakkoo yookaan wantoota ulfaataa keessa darbuu dadhabu kun yeroo ammaa kana baay'inaan kan baratamedha jireenyis yoo qaalofte namni abbaa manaan haadha manaa dhiisee kan badee dhaga'uun mul'atee jira ijoollee 4 ijoollee 5 haadha warraa mana kiraayii keessatti dhiisee baduun kan baratamedha kun keessattuu biyya keenya keessatti bal'inaan mul'achaa kan jirudha. Rakkoo keessa darbuu dadhabuun jira dhukkubsachuun jira iddoo dhukkubsatanitti nama dhukkubsate sana iddoon dhukkubsachaa jirutti deeggatanii baduun jira kun baay'inaan ilaaluun ni danda'ama. Rakkoo keessa darbuu dadhabuun kun egaa waan baay'ee wal qabatee jira. Wal danda'uu dhiisuu kana karaa maallaqaallee karaa garaagaraati. Gar tokkoon yeroo ilaaltu namni tokko yoo rakkina tokko keessaa hin ba'uudhee sammuunsaa itti namanu ta'e dhiisee badu yookaan immoo waan sana jalaa fiiguu barbaada. Kunillee bu'aa guddaa taphata. Ittaan sudaan immoo maal kaasuu qabna wantoota keenya kanaa fi itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu eenyudha. Abbootii amantaati immoo akka biyyaatti biyyadha moo yookaan immoo dhaabbilee garaagaraati kan jedhu kaasuu qabna. Tokkoffaatti kan ka'u qabu gaa abbootii amantaati. Abbootiin amantaa gaa'ela tokko yeroo itti fidanii karaa seera qabeessa yoo ta'u duraan dursa waa'ee gaa'ela sanaa barsiisu gaa'ela sana keessatti waan quunnamuu danda'u dargaggoota barsiisuudhaa fi waan isaan mudatu kana chaalenjii garaagaraa kana amma dhumaatti akka isaan
dhaabachuu danda'anii waa'ee wal amanamummaas waa'ee maallaqaas ta'e waa'ee garaagarummaa amantaa tokkotti dhufanii akka deemuu danda'anii wantoota isaan quunnamuu danda'u kan duratti himamee yeroo keessa galtu haaraasitti hin ta'u hin darbetteeti abdiidhaan keessa galtaa jechuudha. Abbootiin amantaa keessattuu waa'ee waliikaa kanarratti gahee guddaadha kan isaan qabatanii dabalatees immoo dhaabbileen misoomaa garaagaraa dhaabbileen tola ooltotaa garaagaraa dhaabbileen keessattuu yeroo ammaa kana maayindiseetii irratti kan hojjetan sammuu namaa qaruu irratti leenjii garaagaraa kan kennan dhaabbileen kun illee keessatti yoo hirmaatan kun sadarkaa fooyyaadhaan xiqqeessuun hin danda'amu. Dhibbaa balleessuu yoo dadhabame sadarkaa fooyyaadhaan xiqqeessuun hin danda'ama. Hundaa'uun immoo dargaggoonni keenya yeroo gara gaa'ilaatti seenan dursa qoratanii gaa'illi kun maal fakkaata hiikaan gaa'ilaa maalidha kan jedhu hubatanii yoo itti seenan filatamaadha jenna. Egaa qaroo sagantaan har'aaf qabannee turre kana fakkaata daawwattoota keenya turtiin keessa waan waliin ture guddaa galatoomaa jecha sagantaa kana isin biraan kan dhiyeesse Aankiyyaa Baataa akkasumallee qaroo abbabaati waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa.